salaataa walitti qabanii salaatuu, salaatni walitti qabaniitiin salaatuun eeyyamamu kam fa'a? Akkasumas ahkaama akkamii qaba? Yeroo akkamii salaata walitti qabaniitiin salaatuun namaaf eeyyamama? Viidiyoo kana keessatti waan kana ilaallaa, hamma dhumaatti sirriitti dhaggeeffadhaa, adda baafadhaatiin qabadhaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلاة ولدتك أباني صلاة يوكان عربي فان صلاة جمعي قوتشو كجدمو صلاة جمعي قوتشو جتشوني مال جتشو كجد وعيلالو صلاة جمعي قوتشو جتشون صلاة لما كولدتك أبون نماف أي يمامو يرو جلقبا كيستي يوكا يروت أمورا كيستي صلاة سن لما walitti qabaniitiin salaatuudha jechuudha. Salaata walitti qabuun namaaf eeyyamamu lama walitti qabaniitiin salaatuun maal jedhama? Jam'u salaati yookaan salaata jam'ii gochuu jedhama. Yookaan salaata walitti qabuu jechuudha. Salaatni walitti qabuun yookaan jam'ii gochuun namaaf eeyyamamu tokkoffaa salaata zuhriitii fi salaata asrii jara lamaa walirra salaatuun ni eeyyamama. Nama eeyyamamuuf qabaa, akkaataa eeyyamamuu qabaa. San inshaallah itti ni ilaalla. Lammaffaa salaata maghribaatii fi salaata ishaa'iiti. Salaatni walitti qabaniiti salaatuun eeyyamamu salaata kanniin lamaan qofaa jechuudha. Isaa waliigala afur jirri. Yeroo jalqabaa jechuun maal jechuudha? Yookaan jam'ii taqdiimaa ka jedhamu salaata walitti qaban lamaan keessaa yeroo salaata ka jalqabaa san irratti salaatuudha. Yookaan ka jalqabaa san keessatti walitti qabnee salaatu. Kana jechuun akkamii? Fakkeenya salaata zuhriitii fi salaata asrii osoo kan walitti qabnee salaannu ta'ee salaata zuhrii salaata jalqabaa san irratti lachuuyyuu salaatuudha. Inni maal jedhama? Jam'ii taqdiimaa yookaan yeroo jalqabaa irratti salaatuu jedhama. Yeroo jalqabaa yoo jedhe kanaa jechuudha. Lammaffaan jam'ii ta'akhiiraati. Jam'ii ta'akhiiraa jechuun maalidha? Yeroo xumuraa jechuudha. Yeroo xumuraa jechuun akkamii? Salaata walitti qabaman lamaan sanniin keessaa yeroo salaata lammaffaa yeroo salaata ka lammaffaa san keessatti salaatuun jam'ii ta'akhiiraa jedhama. Kana jechuun akkamii? Fakkeenya namni tokko dhimmaaf jecha salaata zuhriitii fi salaata asrii osoo walitti qabee kan salaatu ta'e yeroo salaata asrii irratti salaata lamaan salaatuun maal jedhama? Jam'ii ta'akhiiraa yookaan yeroo xumuraa irratti salaatuu jedhama jechuudha. Wantoota kanniin akkanatti hubatuu qabna. Bal'inaan ni ilaalla inshaallah. Eenyuuf eeyyamama? Salaata walitti qabuun eenyuuf eeyyamama? Shari'aan eenyuuf eeyyame? Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa yuriidu Allahu bikumul yusra walaa yuriidu bikumul usra jedhee dubbata. Amantii kana keessatti isiniif laaffisuu fedha malee isinitti jabeessuu hin fedhuu jedha Rabbiin. Kanaaf warra Rabbiin isaaniif laaffiseetu jira. Salaata walitti qabuu jechuudha. Tokkoffaa musaafira imalarra jiru. Namni tokko osoo imala deemee yookaan karaa deemee iddoo deeme sanitti salaata walitti qabeetiin salaatuu ni danda'a. Jam'ii taqdiimaa yookaan yeroo jalqabaatii fi yeroo xumuraa irratti salaata walitti qabee salaatuu ni danda'a jechuudha. Namni imala irra jiru tokkoffaan isa. Lammaffaa nama Arafaa fi Muzdalifa jiru. Dalagaa hajjii keessatti namni tokko ka Arafa jiruu fi ka Muzdalifa jiru salaata jam'ii godhee salaatuu ni danda'a. Namni Arafa jiru salaata zuhriitiif salaata asrii jam'ii taqdiimaa yookaan yeroo jalqabaa irratti salaata. Namni Muzdalifa jiru ammoo maal godhaa? Yeroo boodaa yookaan yeroo xumuraa irratti yookaan jam'ii ta'akhiiraa salaata maghribaatii fi ishaa'ii salaataa jechuudha. Akkaataan isaa akkaataa kana. Sadaffaani rooba guddaa nama jiisu kan rakkoon isaa namatti dhufuu danda'u. Yoo roobni akkanaa namatti argame masjidatti jechuudha. Imaamni ummata salaachisee salaata lachuu walitti qabeetiin salaachisee gara mana keessanii galaa jechuu ni danda'a jedhani. Kanaaf namni tokko roobni masjida fakkeenya osoo ka baay'atu ta'ee akkana jam'ii godhaniitiin salaatuun ni eeyyamama. Afraffaani nama dhibamaadha. Dhibamaa akkamiiti? Dhibamaa hunda osoo hin taane dhibamaa yeroo salaataa isaa eeggateetiin salaatuun dhiibbaa irraan gahu. Fakkeenya namni tokko dhibee guddaa dhibama. Sababa dhibee saniitiif jecha salaata zuhriitii fi salaata asrii yeroo isaa eeggatee salaatuu hin danda'u. Fakkeenya zuhrii yoo salaate hanga asrii ga'utti yookiin ni dadhaba yookiin rafeetiin irriba dheeraafaa keessa turuu danda'a. Akkaataa hundattuu dhibeen inni isa qabde suni dhibeen namicha kana jirtu kuni salaata asrii kana yeroo isaatiin salaatu akkaataa isaatiin salaatu dadhabbii yoo itti geessu ta'e salaata zuhriitiif salaata asrii walirra salaatuu ni danda'a. Kanaa jechuudha. Dhibamaan dhibamaa hundaa miti, dhibamaa sirritti dhibamee yeroo salaataa eeggatuun itti ulfaatu yoo ta'edha.
Inni shanaffaani dhoqqee deemsa nama dhoorku. Dhoqqeen yookaan biyyeen wanti deemsa nama dhoorku fakkeenya masjiida irraa gara manaa nama galu kan nama dhoorku, ka sochii nama dhoorku. Wanti akkanaa yoo namatti argame masjiida jam'ii godhaniitiin gara manaa galuun ni eeyyamamaa jechuudha. Ka akkana gooyisu imaamaa jechuudha. Jahaffaani bubbee ulfaataadha. Bubbee ulfaataan akkaataa beekamaa ta'e irraa adda ta'e baay'ee tokko ulfaataa ta'e obomboleettii fa'aa kan makate ka miidhaa geessuu danda'u, ka dhiibbaa geessuu danda'u. Bubbeen akkasii yoo argamu ta'e imaamni masjiidatti jam'ii namaaf godheetiin gara manaa galaa jechuu ni danda'a jechuudha. Jahaffaan kana. Torbaffaani sodaan garaagaraa yoo argame fakkeenya haala nageenyaatiin wal qabatee akkaataa garaagaraa irratti sodaan garaagaraa yoo argame imaamni maal gochuu danda'a? Ummata salaata walitti qabee salaachisee yeroodhaan gara mana keessanii galaa jedheetiin akkanas salaachisuu ni danda'a jechuudha. Namoonni shari'aan salaata jam'ii gochuu yookaan salaata walitti qabuu eeyyameef namoota kanaa inni 8ffaa fi inni xumuraa immoo dubartii dhiigni ustahadaa irraa argame. Dhiiga ustahadaa jechuun dhiiga dubartoota irraa argamuudha. Waa'ee isaa iddoo isaatitti ilaallee jirra. Akkasii dubartiin tun yoo dhiigni isirraa bahu kun kan isii rakkisu ta'e, kan isii cinqu ta'e salaata walitti qabdee salaatuu ni dandeessii jedhan. Akkasuma namni fincaan yeroo baay'ee salisalbahulii kan jedhamu baay'inaan kan irraa argamu. Namni akkasii kunillee salaata jam'ii godhee walitti qabeetiin salaatuu ni danda'a jedhan. Shari'aan namoota 8 kanniiniif salaata walitti qabeetiin salaatuu jam'ii gochuu eeyyameefii jira jechuudha. Akkaataa shari'aan jedheen, haala shari'aan jedheen, ulaagaa shari'aan jedheen namoota kanniiniif eeyyamamaa jechuudha. Ahkaamoota salaata walitti qabuudhaan wal qabatan. Mee inshallah haa ilaallu. Salaata walitti qabuudhaan keessatti ahkaamoota hedduutu jira kan isaan wal qabatan. Tokkoffaa salaata walitti qaban yeroo jalqabaatii fi yeroo xumuraa keessaa yeroo namaa mijateetti salaatani. Namni yeroon jalqabaa isaa mijate yeroo jalqabaa irra salaata. Ulaagaa isaa eeggate. Namni yeroon xumuraa isaa mijate yeroo xumuraa irra salaata yookaan jam'ii ta'akhiiraa godhaa jechuudha. Akkaataa isaa mijateen salaata. Namni imala irra jirullee ta'ee namni kuuwwan illee. Lammaffaa salaata walitti qaban lama jidduutti salaatni sunnaa hin salaatamu. Fakkeenya namni tokko fakkeenya imala irra jiraatee osoo salaata lamaa walitti qabee yookaan salaanni jala dabree osoo fakkeenya salaata lamaa kan walitti qabee kan salaatu ta'e jidduu salaata kanniinii keessatti salaata sunnaa ta'ee salaata biroo salaatuun hin ta'u, hin eeyyamamu jechuudha. Attan kabiraatii miti turiinsa yeroo dheeraayyuu jidduu kanatti taasisuu hin qabu. Maal gochuu qabaa? Akkuma salaata kaan xumureen xiqqoo jedheetiin itti ol ka'aa jechuu kaanitti. Salaata sadii jam'ii gochuun hin danda'amu. Tokkoffaa salaata jum'aati. Salaata jum'aa salaata biroo wajjin jam'ii hin godhamu yookaan walitti hin qabamu. Lammaffaa salaata subhiiti. Salaata subhii salaata biroo wajjin walitti qabuun hin danda'amu. Ittaansee salaata asriitii fi salaata magriibaa walirratti jam'ii gochuudha. Dogongora namni hedduun keessa jiru. Salaata asriitii fi salaata magriibaa walirra salaatanii hin ta'u kuni yeroo isaa eeggatamee salaatuu qaba malee asrii fi magriibni walirratti hin salaatamu. Akkasii kanniin walirratti jam'ii gochuu yookaan walitti qabuun hin eeyyamamu, dhoorkamaadha jechuudha. Salaata walitti qabuun barbaadani iqaamaadhaan gargar baasan. Fakkeenyi namni tokko salaata zuhriitii fi salaata asrii osoo kan walitti qabee salaatu ta'ee azaana tokkochuma azaanamaa, iqaamaa ammoo zuhriifillee adda iqaamata, asriifillee adda iqaamata. Lamaaniifuu kophaa kophaatti iqaamee salaataa jechuudha. Ahkaamni isaan wal qabatan kanniin fakkaatu. Akkasumas dabalataan sababaa isaa ka shari'aan eeyyame kanaan alatti salaata walitti qabuun fi gabaabsuun illee hin danda'amu. Namni tokko sababaa shari'aan eeyyameen ala, namoota shari'aan eeyyame kanniiniin ala salaata walitti qabee salaatuun yookaan salaata gabaabsuun hin eeyyamamu, dhoorkamaadha jechuudha. Ahkaamni salaata jam'ii gochuudhaan yookaan walitti qabuudhaan wal qabatu kana fakkaata.